Ayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafone hordoftoota walaa guutuuf jira jirtu akkam jirtu naguma babaaro Ramadan akkam. Ganama kana yeroo lafaa ka'u waan ajaa'iba arge YouTubein now you have one copyright naan jedha. Booda raayyaa abbaa macaatu copyright sitti ergee viidiyoo isaa maxxansite kanaafuu viidiyoo kee kaafnee jirra waan jedhu natti dhufe. Dhugaa rabbiitti maal jedhee yeroo itti yaadu waan balleessin illee hin qabu osoo waa balleessee copyright natti ergame. Akkasitti waa balleesseedha. Garuu ammoo beeksisa hojjedhe. Inumayyuu waan gaarii hojjedhe waan silaa namni mallaqa kafalamee fi hojjetu hojjedhe. Akkuma isin argitan deeggadda YouTube irratti maxxansee ture raayyaa abbaa macaa 34ffaan dhufaa jira akkamis simannaa waan jedhu maxxansee wajjin haasaa turre nama 8,900 laayinatti fakkaate. Ganama kana irraa kaasanii garuu yeroon waan sallaalu ustaaz raayyaa abbaa macaa yeroo qabaatee boqonnaa qabaatee taa'ee copyright namatti hin ergu. Maalifi kaasetta manzuumaa 34ffaa baasu jiranii sambiraan iyyuu ustaaz raayyaa abbaa macaa takkaa copyright namatti erganii hin beekani copyright namatti hin ergani amma sammuu isaa natti hin ergine mucaa tokko jira mucaa YouTube isaanii irra hojjetu mucaa santu copyright natti erge asuma mee namni lakkoofsa mucaa sanii illee qabda yoo jiraattan naa ergaa dubbisuu barbaada maaliif osoo waa balleessee natti erge homaa rakkoo hin qabu. Akkuma isin dhageeffattan namoonni hedduun nama 8 dhageeffatee namni hedduun dhageeffattan akkuma isin dhageeffattan raayyaa abbaa macaa 34ffaan dhufaa jira akkamis simannaa jedhee jalqabatti seenaa ustaaz raayyaa abbaa macaa dubbadhee achi booda ustaaz raayyaa abbaa macaa kaaseta baasaa jiran kana jalaa akka gadi hin buufne YouTube irratti akka maxxansine Facebook irratti jalaa akka maxxansine liinkii isaanii qofa fuudhatii sooshaal miidiyaa fayyadamtan waan akka Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube fi waan kana irratti liinkii isaanii maxxansaa malee jalaa gadi hin buusina. Hedduuti dadhabanii waan kana asiin nu biraan gahanii halkan hirriibatti dhabanii walaloo fi yadaloo akkasitti yaadanii ifaajanii asiin gahanii. Kanaafuu waan kana akka jalaan maxxansine waan ammoo namni ifaaje takkaan mallaqa argachuun ammoo haraamaa yookaan ammoo barbaade dandeettii keetiin hojjedhuuti argadhu. Kanaaf manzuumaa isaan nuuf fidaa jiran kan akka jalaan maxxansine jedhee haase. Duuba kun badii qabaaree jira. Akka jalaan maxxansine jedhee haasa'e manzuumaan isaan nuuf fidaa jiranis kunoo tana YouTube irratti Facebook irratti silaa dhageettanii jirtanii qophii addaatiin eegaa akkasitti haasimannuu jedhee achuma manzuumaa sanis achirra kaa'e. Sekondii muraasa jechuudha sekondii 52 natti fakkaata. Kun ammoo beeksisa. Namni ammoo beeksisa tokko fuudhee beeksisuun inumayyuu galata qaba malee waan copyright namatti ergan hin qabu. Maaliif beeksisaa fi jirta ka akkuma qalbiin eegu yookaan namni fakkeenya YouTube isaan irratti hin dhageeffatin namni Facebook isaan irratti hin dhageeffatin kiyya irratti dhageeffachuu danda'a. Kanaaf namni sun eegasii hin eeggataa jechuudha YouTube isaan irratti kun beeksisa waliin gahudha. Beeksisa ammoo bakka maratti fuutee addunyaa hunda waliin gahuun faayidaa qaba malee miidhaa hin qabu. Kanaaf mucaan akkamitti akka copyright natti ergan naan galle kanaaf amma mucaa sana sila argadde wajjiin haasoinaa jedheeti yaade mee namni lakkoofsa mucaa sanii qabdan naa erga karaa kana amma kafalamee hojjete waloon bilaas hojjete anammoo dhugaa rabbitti ustaaz raayyaa baay'ee jaaladha. Takka ammoo viidiyoo isaaniillee maxxansee hin beeku. Manzuumaa isaanii maxxansee hin beeku. YouTube kiyya ilaaluu dandeettanii Facebook kiyya irratti yoo liinkii isaanii share godheef malee takka asirratti maxxansee hin beeku. Bara tarees jechuun YouTube kiyya kana jala seentanii ilaaluu dandeessanii waan akkasiis hin godhuu hin qabusi. Kanaaf mucaan akkamitti akkas akka yaadee akkamitti akka copyright natti erginaan galle waayis hin balleessine fakkeenyaaf mee sarchi godhaa laala. Manzuumaa raayyaa abbaa macaa yookaan ashiidaa raayyaa abbaa macaa 34ffaa jedhaati sarchi godhaa laala. YouTube kanarra miliyoona jechuudha. Namni maxxansin akka waan hin jirreeti. Maaliif namni akkasumatti osoo waayuu irratti naasayin osoo beeksisa wayyuu hin godhiniif akkanumatti maxxansi hedduudha. Sun hundi isaa nagahuu maan ta'a kiyya irratti akkamitti akka mucaan akkasitti natti erge wallaale. Homaas hin balleessine osoo waa balleessee osoo yookaan ammoo manzuuma san qofa callisee maxxansee silaa sirriidha mee ana balleessaa jenna. Garuu an achirratti waa'ee akkamitti simachuu akka qabnu akka namni jalaa gadi hin buusin hadaraa jalaa gadi hin buusina ifaajii akkatti namni ifaajii isin biraan gahe. Karama salphaatti isin ammoo irraa karaa qaxxaamuraatiin irraa hin nyaatina isaan illee hamilee hin cabsina hamilee walii haa taanu isaan garuu mallaqa barbaadaniiti miti haa ta'u ammoo hamilee haa taanu fi haa jajjabeessinu ofii illee fayyadamnee isaan illee haa fayyannu jedhee kana haasa'ee achirratti maxxanse. Duuba jiran kun maal badii qabaree nee maal balleesse bakki itti hin balleesse jira. Kanaaf silaa kun waan copyright barbaachisu miti waan galata barbaachisu maleedha. Mucaan garuu akkamitti akka yaade namni akkatti yaada maal akka yaade badii maalii keessatti akka arge ani hin beeku. Tarii yookaan dogongoree suuraa tombolaayin irraan kaa'e qofa laalee osoma viidiyoo kiyyan dhageeffatiin copyright natti erguu danda'a. Suuraan an achirra kaa'e immoo yeroo sanitti suura haaraa isaan yeroo haasawanii jedhan achirra kutee suuraa wanni irra kaa'e. Tarii suuraa san laalee osoma viidiyoo kiyyan dhageeffanneenis akkanuma copyright natti erguu danda'a. Waamarrattuu copyrightiin isaa namira dhuftee namni lakkoofsa isaallee qabdannaa ergaadha. Ammas irra deebi'ee kan jedhu
Ustaaz Raayyaa Abbaa manzuumaa haaraa sagalee bareedduu sagalee ajaa'ibaa ta'a isaanii saniin ergaa ajaa'ibaa manzuumaa qabdu nu biraan gafutti jiranii akkuma viidiyoo na jalaa ka'e irratti isiniin jedhe jalaan maxxansinaa YouTube irratti jalaan maxxansinaa Facebook irratti jalaan maxxansinaa liinkii isaanii qofa fudhatii maxxansa akkasitti walaa guddisnu ofiillee fayyadamnee isaanillee haa fayyadnu isiniin jechuudha barbaada amma san kanuma jedhaa dheengadda sanuma jedhe akkasitti bara dheengaddarra bara achi aanu sanirra amma bara dheengaddaa kan isaan baasan kan irra sirriitti namni ilaalee YouTubein isaanii subscribe kuma 100 gahe bara ammoo taree kanarraa bara 2020 kanarra bara 2021 kana jabaachuun nu barbaachisaa subscribe yoo xiqqaate 200 gahuu qabna akkasitti YouTube isaanii subscribe godhaa viidiyoo akkuma kalee isiniin jedhe dheengadda isiniin jedhe adara jalaan maxxansina waan namni ifaajee itti dadhabee asiin ga'e takka isin haala salphatti irraa nyaatina isiniin jechuudha barbaada mee namni lakkoofsa mucaa sanii qabdan naa ergaa isiniin jedha nagatti